Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kun Simbartuu Miidiyaadha. Simbartuu Miidiyaa yeroo hundumaa egaa galgala sa'aatii kanatti oduu qabatee dhiyaata. Egaa oduu wajjiniin ani Tafariidha. Har'as oduu qabatee dhufeen jira. Hanga dhuma sagantaa keessanitti keenyatti akkan wajjiniin turtan abdii godhachaa ammas gara oduutti deemaa. Oduu keenya isinitti himuun deemaa jira. Kanaafi oduu keenya kan eegallu egaa oolmaa Tigraay eegalleeti. Oolmaa Tigraay irraa gara oolmaa Oromiyaa deemna. Egaa sponsor oduu keenya isinitti himin dura sponsor keenya isinitti hima. Sponsor keenya African Light Book and Coffee Shop dha. African Light Book and Coffee Shop Minnesota St. Paulitti argama. Minnesota St. Paulitti kan argamu manni kitaaba keenya waan garagaraa gurgura. Waan garagaraati kan qabnu. Kanaafi wanta qabnu kitaabota baay'inaanii kitaabota bebbeekamoo, kitaabota baay'ee jaalataman, kitaabota adda addaa qabna. Kanaaf kitaabota kana ajajachuu hin dagatina isiniin jenna. Kitaabni keenya kitaaba baay'ee jaalatamaa fi beekamaadha. Kitaaba ijoollee, kitaaba nama gurguddaa, kitaaba hundumaa gosa hundumarraa hin qabna. Kitaaba amantaa, kitaaba barumsa garagaraa qabna. Akkasumas odaa kaaffii qabna. Odaa kaaffii bunni keenya buna jaalattanii, buna baay'eetti gammaddanii, buna Jimmaa, buna Gujii, buna Arsii, buna Harargee akkasitti qabna. Buna hedduu qabna. Egaa buna keenyas ajajadhaa jenna. Buna kana buna dheedhii, buna akaamaa, buna daakamaa, buna akkasumas buna poodii qabna. Instantis qabna. Kanaaf kanas ajajadhaa isiniin jenna. Akaayis jira. Akaayii boqojjii, akaayii baay'ee jaalatamaa fi filatamaa kan hedduu itti gammaddan isa kanas ajajadhaa isiniin jenna. Kanumaan gara oduu keenyatti deemna. Oduu keenya har'aatiin oduu keenya har'aa kan isinitti himnu dhiifama yeroo tokko. Oolmaa Tigraayin eegallaa. Oolmaa Tigraayin egaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kun ammallee dhaabachaa hin jiru. Waraanni kun akkuma cimetti deemaa jira. Waraanni kun akkuma kana dura namoota baay'ee egaa waraanni kun akkuma itti fufetti jira. Baay'ee haala jibbisiisaa ta'een deemaa jira. Amma waraanni kun Gondar keessatti waraana hamaatu gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Keessattuu karaa Dabaarqee fi Maayitsamrii jedhamu sanitti waraanni hamaatu gaggeeffamaa jira. Sanaan alas Walqaayit keessaa magaalattii kana dura Ramatsi jedhamu sana qabachuudhaa fi baay'ee tattaafachaa jiru. Isaan gara tokkoon gaara tokko warri Tigraay qabatanii jiru jedhameera. Kanaaf amma yeroo dhiyootti waraanni kun cimee garasitti ba'uu ni danda'a. Haaluma kanaan har'a Jeneraal Taaddasee Warradaa dubbatee jira. Jeneraal Taaddasee Warradaa jechuun egaa kan loltuu isaanii kan walumaa galatti geggeessu jedhameeti yaadama. Loltuu isaanii kan geggeessu kun achi keessatti kan waan kana dura karaa garagaraatiin sochii isaan godhan kana kan walitti qabee qindeessaa turedha. Namni kun akka dubbatetti amma waraanni keenya gara dhiyaatti deemaa jira. Amma karaa nagaatiin lafa keenya nu deebisanii karaan suni hin banamoo ta'e
waraanni kuni dhaabbachuu danda'a yookaan karaan kuni hin banamu ta'e karaa nagaatiin karaa kana nu banuu hin danda'u ta'e bananii jiru yoo banuu baatanii waan ajaa'ibaatii fi waan isin dinqisiisu wayii arguudhaa fi taa'aa jirtu jedhee jira. Egaa kanaani haalli jiru baay'ee ulfaataa akka deemaa jirudha kan mul'isaa jiru. Waraanichis akka malee waan rakkisaa fi ulfaataa ta'aa deemudha kan argaa jirru. Egaa kanumaan kan bulleedhaan wanta ta'uudhaa dhufu. Kanuma wajjiniin egaa Taaddasaa Warradaa dubbachuu isaa isinitti himee jira. Dabratsiyoon isaarraa CNN wajjiniin dubbatee jira. CNN wajjiniin gaafiif deebii godheeni maaliif isinii deebitanii kana dura mootummaa biyya aangorraa hin buusne jettanii ture. Innis karoora keenya keessa hin jira jettanii ture. Karoora keessanii otoo hin mirkaneeffatin maaliif deebitanii kan jedhanii fi waan sadi kaasanii jiru. Waan sadeen kana tokko kan nuti deebinee Ameerikaanii deebi'aa waan nuun jettee fi international community mufachiisuu hin barbaanne. Kanaafi kuni gara tokkoon ba'aa nutti ta'ee jira jedhanii. Lammaffaa nuti Finfinnee yoo qabannee jennee kophaa keenya Finfinnee tasgabbeessuun nu rakkisaa jedhanii jiru. Kun egaa waan asumarraa waan fudhataman qabneedha. Kun jechuun tokko waba wajjin walii galanii jiru. Walii galanii bakka jiranitti kophaa keenya kan jedhamu hin jiru. Dhaabbata 9 wajjin walii galanii. Kanaafi kophaa keenya wanta isaan jechisiisus hin jiru. Yeroo sanis yeroo 91 sani baay'inaan isaanumatu keessa ture. Namoota muraasa harkatti qabatanii akkana goona jedhanii malee. Haa ta'u malee haalli jiru dhuguma baay'ee ulfaataadha. Haalli jiru akka yeroo sanii caalaa baay'ee rakkisaatu jira. Ofii deebisanii qabatanii jedhanii warri kana isaan mormuudhaa fi dhaabbatan baay'eetu jira. Kanaaf inni kunis rakkoo guddaadha jedhanii kaasanii yeroo egaa sanaan alas meeshaa waraanaa keessattuyyuu dirooniidhaanii haleellaan isaan irratti gaggeeffame kuni innis baay'ee isaan sodaachisee jira. Baay'ee isaan haala yaadanii olitti ta'ee jira. Kana jedhee jira egaa kanumaan kana bira dabarraa dirooniin miidhaa geessistee jira. Dirooniin miidhaa hamaa geessisteerti naannoo Tigraayitti. Dirooniin duraanii gara bahaatii fi gara Maqaleetti deddeebi'aa turte. Amma garuu gara Maqaleetirraa baatee gara dhiyaa gara Aksum Shireetti deddeebi'aa turte jedhanarraa. Kanaanii dirooniin konkolaataa tokko kan aangawoonni Tigraayittiin deemaa jiranii rukuttee jirti jedhamee jira. Haa ta'u malee diroonii kana keessa nama nagaa 6tu jira jedhameera. Kanaaf iddoo garaagaraatti haleellaa gaggeessitee jirti. Haga ammaatti kaleessa akka isinitti himnetti namni 140 olii haleellaa diroonii kanaan uummanni nagaa dhumee jira. Ammas egaa kanumatu itti dabalee jira. Akkasitti itti fufee jennaan uummanni addunyaa waa tokko jechuun isaa hin oolu. Egaa ayyaanni kunis erga darbeen booda waa gochuun isaanii hin oolu fakkaata. Hundumaafiyyuu kanatu jira kuni. Ittaanee humni Human Rights Watchiin lammiileen Tigraay hidhamaa jiru jedhee jira. Human Rights Watchiin akka ibsa baasetti lammiileen Tigraay 1,000 ol ta'anii gara Saudiitii gara biyyattii erga gaggeeffamaniin booda mootummaan Itoophiyaa akkuma isaan biyya seenaniin hidhee jira jedhee ibsa baasee jira. Kun egaa mootummaan keessattuu dhalattoota lammii Tigraay ta'anii iddoo kamitti iyyuu taanaan adamsee akka qabuu fi akka hidhuudha. Kana caala sanyummaan hin jiru. Kana caala nama sanyummaa isaatiin yookiin immoo
saba isaatiin adda baasanii saba isaatiin irratti xiyyeeffatanii waan gatii Tigree ta'e qofaa fi hidhuun yakka akkas sana caala hin jiru. Lammaffaa jeenosaayidiidhas kuni akka jeenosaayiidii intenshiinitti ilaalama. Kanaaf egaa namni baay'een kanatti mufateera. Kanumaan dhaggeeffattoota keenya oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin oduu hin mirkanaa'in tokkoon Jeneraal Balaayi Siyyum qabame kan jedhu dhageenyee jirra. Oduu kana egaa hin mirkaneeffannee garuu namoonni garaagaraa namoonni itti dhiyeenyan beekna jedhanii poost gochaa jiru, tiwiit gochaa jiru. Isuma fuuneeti yoo dogoggora ta'ee ijarraa nu hambisaa. Kanaaf gochi kuni yoo dhugaa ta'e waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Keessattuyyuu loltoota bilisummaatii fi waan hamilee guddaa kennuudha. Mootummaa biyyattii sana immoo yookiin mootummaa Abiyyi hamilee Abiyyi garmalee kan cabsuudha. Egaa haalli isaa haga ammaa wanti ibsame hin jiru. Kana dura ajajaawwan poolisii gara Harargee keessatti qabame akka ture isinitti himnee jirra. Innis egaa ganaa waan jedhu qaba fakkaata. Kanatu jira. Gama biraatiin waldiddaan ammallee waldiddaan PP Oromiyaatii fi PP kaanii akkuma hammaatetti jira. Keessattuyyuu PP lamaan gara tokkooni malaammaltummaadha jedhanii malaammaltummaa irratti abalutu kana godhe jedhanii gariidhaan wal qoodanii egaa haga ammaa hundumtuyyuu ati kana goonee ati kana nyaanne jechaa jiru. Haala kanaan gariin Taayyeefaa duraanii garee Shimallis jedhanii Shimallisii fi kan harka mirgaa ta'e hojjetuu fi kan waan hundumaayyuu sochoosuu fi guddataa galaalchatii jedhanii guddataa galaalchaa himachuu ture. Guddataa galaalchaa ammaa dhageenyu keessan jiru jedhamee jira. Dubbiin guddataa galaalcharraa garagartee dubbiin cimaa raayyaa ittisa biyyaa bira geessee jirti jedhama. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa jeneraalonni jiranii fi akkasumas namni Taaddasa jedhamu kan dirree dhawaa jiru tokko isaantu harka wal keessa naqee harka wal keessatiin jimaa kana daldalaa jira. Kanaaf dubbiin jimaa gara raayyaatti deemte malee gara Shimallisii fi guddataatti hin deemne jedhu. Haa ta'u malee dubbiin doolaarii saamuu abbaa doolaatti deemtee jirti jedhama. Kanaaf abbaa doolaa qorachuudhaaf jedhameeti dubbatamaa jira. Keessattuyyuu abbaa doolaa yeroo darbe kana waggaa lamaan darbe kana bittaa meeshaa waraanaa isa ilaallataa ture. Muuxannoos qaba ministeera ittisaas ture. Yeroo isaa meeshaa waraanaa baay'eetu bitame. Kanaaf inni haalaalu jedhameeti meeshaa waraanaa biyya alaa deemee akka bituudhaaf itti kenname. Sanaanii doolaarii qarshii miliyoonaan doolaara hedduu gara iddoo biraatti geesseera yookiin immoo saamee jira jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Kanarraa kan ka'e egaa keessa wal hamachuunii fi keessa abaluutu kana godhee abaluu jechuun hammaateera. Kanaaf koreen hundaa'e kuni kana hundumaayyuu qorachaara. Koreen kun erga qorateen booda maaliin akka dhufu hin beeknu. Hundumaafiyyuu dubbiin tokko ammaa gara abbaa doolaa jirti jechuudha. Gama biraatiin Oromiyaatti iddoo hedduutti namoonni ajjeefamaa jiru. Egaa iddoo hedduutti nama hedduutu ajjeefamaa jira. Kana yeroo baay'ee gabaasnee jirra. Maaliif rakkinni warri waanuma barbaadan ofii isaaniitii gochaa jiru. Akka barbaadanitti ofii isaaniitii nama barbaadan ajjeesaniiti kan isaanii abalutu kana godhe kan isaan jedhani. Kanaan egaa Gindabarati keessatti namoonni nagaa mana isaaniitii ba'anii
kan ajjeefaman jedhamee jira. Kunooti qilleensarra nu oolchi. Oromiyaa Shaggar Lixaa Gindabaratirraa waraanni PP Oromoota nagaa ajjeesee jira. Maqaan isaanii Shuruu Dagaagaa, Tashooma Baachoo, Funyaa Balay, Taaddee Boojii, Darajjee Boojii.